Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraa immoo fayyaan dhabinaa kan jedhu torbanitti yeroo adda addaa kan isin biraan geenyu guyyaa irraa kan irratti xiyyeeffanne waa'ee istireesii yookiin dhiphinni sammuu maalidha kan jedhu dhagaa hayaataan nu hordofaa dhumaatti nu faana turan afeerraa keenyadha. Mataa dhukkubbii namatti fiduu danda'a. Kanaan duras jira taanaan baay'ee namatti jabeessa. Kanaafiyyuu hamma danda'ametti of eeggachuun gaariidha. Lammaffaa irratti dhukkuba garaachaa namatti fiduu caalaa immoo yoo dur nu dhukkubatee illee baay'ee nutti jabeessuu danda'a jechuudha. Sadaffaa irratti fi inni olaanaan dhukkuba onnee dhiibbaa dhiigaa ol kaasuu onneen dabaluu fi karaalee birootiin illee dhukkuba onneef nama saaxiluuf carraa guddaa qaba. Afuraffaa irratti dhukkuba Alzheimer jedhamu yookiin dandeettii waa yaadachuu keenya memory lose akka goonu nu gochuu danda'a. Parsantii caalaa namooti baay'een kanaan miidhamanii jiru jechuudha. Umurii malee akka dulloomnu yookiin akka namni mataa dhukkubu sun umurii isaa malee akka dulloomu taasisa. Ja'affaa irratti dhukkuba sukkaaraa type 2 DM hangi sukkaara qaama keessa jiru baay'ee akka hin to'atamne taasisa jechuudha. Kanarratti fagaachuudhaaf yookiin immoo dhukkuba kanaan akka hin qabamnee fi mallattoolee adda addaa mataa dhukkubbii istireesii keessa yeroo gallu battalumatti mana yaalaa deemnee ilaalamuun barbaachisaadha. Qoricha isaa yookiin waan ogeessi fayyaa nuun jedhe tartiibaan fudhachuun irra caraan immoo bishaan baay'inaan dhuguun ammatee dhukkuba kanaaf furmaata ta'a jedhamee yaadama. Kanaafiyyuu hamma dandeessan dhukkuba kanarraati akka of eeggattan sagantaa keenya kana amma yeroo qabnutti fayyadamuudhaan kan isin biraan geenyu fayyaa keenya kan caaluun jiru maqaa ta'ee fi torbaffaa irratti dhukkubni asmii haga ta'e akka saaxilamnu yookiin immoo parsantii ta'e dhukkuba asmii qabamuudhaaf akka saaxilamnu nu saaxilaa jechuudha dhukkubi kun. Walumaa galatti fi inni dhuma umurii namaa gabaabsa. Baay'ee akka umuriin namaa gabaabbatu carraa guddaa uuma. Kanaafiyyuu amma kanarratti kanan hin barreessine wantoota baay'ee jira. Irra jireessaan kophaa taa'uu dhiisuun wantoota sammuu keenya bohaarsan ilaaluun amma danda'ametti dhukkuba kanarraati akka hin qabamneef yookiin immoo akka irraa fayyinuufis immoo nu gargaara. Dhaggeeffattoota keenya waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Fayyaa hin dhabinaa kan jedhuga pirogiraamiin keenya yookiin sagantaan keenya torbanitti yeroo adda addaa waa'ee fayyaa laalchisee kan isiniif dhiyaatu. Kanaaf yoo jaallattan yaada keessan nu barreessaa. Torban gaarii nagaa.